Ayyee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota ilmaan Oromoo kaaba kibba kan jirtanii nuti waraanni bilisummaa Oromoo yeroo kana aanaa dandii ganda daannisaa xanqoo keessatti argamna. Haa ta'uuti yeroo kana magaalaa cinaatti argamna, magaalaa Gincii cinaatti argamna. Ammoo warra maqaa keenyan daldalan warra nu fakkaataniillee hojii badaa hojii suukaneessaa shira mootummaan qopheessan hojjechaa jiran qabannee isinii dhiyaannee asumarraan mee gara isaanitti as hin dabarsa. Maqaan keenyu abba. Maqaan koo Abdataa Gabbisaa. Abdataa Gabbisaa. Sagalee ilkaa jedhinga. Maqaan koo Abdataa Gabbisaa jedhama. Abdataa Gabbisaa jedhamte. Ganda kam? Ganda Gooroo Daannisaa. Ganda Gooroo Daannisaa. Aanaa kam? Aanaa Ejersa Lafoo. Aanaa Ejersa Lafoo. Maal hojjette? Bakka dubartiitti rakkina koomeera. Maal uumte mee abboo waan dhugaa ishee nutti himi. Namni kuni namni mee dhugaa ishee nutti himi maal hojjette? Dhugaa ishee galgala kaatee nutti dhuftee achumaan galgala okkolaa deemtee isaa deemte nan akka kanuun jettee achumaan qabanne bakka. Ayyee. Kanuma. Qabattanii maal gootan? Hin gudeeddan immoo maal gootan mee? Hin gudeenne. Gara kamitti oofte? Achuma qarree daamitti. Ayyee erga ati gudeedde duursa eenyu gudeede mee? Ayyee ati lammaffaa gudeedde? Waan ajaa'ibaati. Ilaa ilmaan Oromoo laala. Kuni waraana bilisummaa Oromoo fakkaatee shira mootummaatiin qophaa'ee kan dhiyaate gandoota kana keessatti namoota umurii isaanii amma nagaan kana nama waggaa 50 dubartii waggaa 50 haadha keenya kan taate dargaggoon kun shira mootummaarraan kan ka'e gudeedanii akka barbaadan lama ta'anitti darbanii waan barbaadee waan yakka suukaneessa irratti hojjetan kaan ammoo waraana mootummaatiin illee haa qindaa'anii eessarraallee haa qindaa'anii hin beennu. Gaarummoo shirri kun shira waraanni mootummaa qopheesse waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo yeroo kana aanaa dandii ganda Gooroo Daannisaa keessaa qabee ganda Daannisaa xanqoo keessatti gaafii gaafachaa jira. Kanaaf walumaan itti fufnaa. Kan keewoo maqaan eenyu abba? Dachoo eenyu? Gizuu Ayiluu. Gizuu Ayiluu? Ayiluu eenyu? Ayiluu Wagaayoo. Ganda kam? Gooroo Daannisaa. Aanaa kam? Aanaa Ejersa Lafoo. Mee waan goote dubbadhu. Galgala natti dhumnaa harkaan qabee kuffisee gudeede. Kuffistee gudeede. Namni kun umurii isaa nama waggaa meeqaati? 50 ta'ee hin beeku. 50 ta'ee hin beeku. Akkamitti eenyu si qabe immoo? Eenyu si qabe? Anamu. Ani hin beeku. Waraana bilisummaa Oromoo si qabe. Kinoonuma si qabe jechuudha. Nu waraana bilisummaa Oromooti moo waraana mootummaati? Waraana bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromooti. Shirri kun eenyurraa karoora kana eeusii qopheesse mootummaadha moo nama dhuunfatu waan kana raawwadhu too waraana kana fakkeesse deetoo sitti hime? Omtuu kana nan gorsine yaada qalbii kiyya. Qalbii kee. Haa. Kanaaf gufuu uummata Oromoo warra ta'an warra safuu uummata Oromoo cabsan warra kaaba kibba gubbaarratti hiriiranii mootummaan qindaa'anii ummata Oromoon warkaa dararan ummata Oromoon warkaa miidhan ummata Oromoo maallaqa gaafatan ummata Oromoo saaman waraanni bilisummaa Oromoo yeroo kanatti qabee ummata fuulduratti dhiyeesse murtii ummata waan ummanni kun irratti murteesse tarkaanfii isaan irratti murteeffatan fudhannaa jenneet. Ayyoo maqaan kee eenyu? Leessee Magarsaati. Leessee Magarsaa. Ganda kam? Gooroo Daannisaa. Aanaa kam? Aanaa Ejersa Lafoo. Aanaa Ejersa Lafoo. Maal si godhani? Galgala keechaa natti dhufanii odumanani maaloo ilmoo koo maaloo Gizuu ilma koo si dhaleen si guddisee maaloo adaraa baayyoo kiyyaa maaloo adaraa disoo kiyyaa maaloo adaraa babaa kiyyaa sallallaali dubara koo kana hunda dhalee sin dhaleen ijoollee koo naan taphattu innaan intala haadha raawwadanii. Kana kaamsanii kana na cufanii kana na sillissanii kunilu kana qaba kun harka kana kaatti kana na fottosuu gara natti na hidhu natti taphatan kanarra duuteedhanii achittuu bakka du'aa koosanuu na rurrukutanii akkanatti laafee gadi ciise inni afaan inna yaa funyaan inna yaa
annamsi on ol jedhee achitti kufa hoggaan ol jedhee jalaa wayyaa na biraa deeman jedhee baqadhe waan bakka sanii bineensi na nyaatee waan na biraan shokossus hin beeku waan itti radhee warra ilma damee ga'u maaloo ammaa kinoo iyyaa deemuu miidhu iliyyaa deemu moo iyyaa dafii as kaadhee mucaan dhaqqabee achisee ani ganama garatiin itti deemu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota ilmaan Oromoo borus ta'ee iftaanis ta'ee waraanni bilisummaa Oromoo gaachana keessan isiniif dhaabate borullee haa ta'u iftaanillee haa ta'u hirbuu qabne hirbuu ofirraa qabne kaleessa jaallan qaqqaalii hedduu magarsaa bariifaan handurfamu elemoo qilxuufaa qawwee fuudhanii warra manaa ba'an waan kana qabna kaayyoo kana qabna kaayyoo isaanii galmaan geenyaa kanaaf nuti nama yakka uummata Oromoo gubbaa irratti raawwate qaamnee uummata Oromootti dhiyeessina yoomillee yoo taate kaleessa dheengaddallee yoo taate kijiba mootummaan qopheessitu shira mootummaan qopheessitu qopheessee waraana bilisummaa Oromootu kana raawwata waan jedhuuf nutillee guyyaa irraa kana kaafnee guyyaa 24 akka lakkoofsa warra Habashaatti ji'a 8ffaa 2021 guyyaa kana warra kana qabnee fuula uummata Oromoo irratti dhiyeessinee jirra isaanillee waraana bilisummaa Oromoo fakkaachuudhaan waan kana raawwatanii nama kanallee raawwatanii ani warra bosonaati jedhanii waan kana waan raawwataniif nuti immoo qabnee uummata Oromootti dhiyeessinee jechuudha. Warri kun warra bosonaa ta'uu fi waraana bilisummaa Oromoo ta'uuf waraana bilisummaa Oromoo ta'uu dhiisuu isinumarraa mirkaneeffannaa jechuudha. Isaanirraallee hin mirkaneeffannaa jechuudha. Ati mee hojiin kee maal? Hojiin koo qotee bulaa. Atoo? Atis qotee bulaa. Maal siin jedhan mee yeroo waan kana si qaban nuti warra maalitti siin jedhan? Afurri keen bayin nu warra caakkaatiin talaa dharaawsi keechaa baafne afurri keen bayin takka afurri keekkatti hin dubbatin jedhe akkan akkaatti walitti harka tokkoon inni kun akkaatti na holoqoqaa kan ammoo fujjaa akka akkaatti walitti dhaqabanii ishii bakka dafaana keessaa baasaa malee dubbaddo deetan kaariidheettuma sin jedhe bakka kaasilaa na ukkaamsan. Ayyee galatooma. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya abbootiin ijoollee kanallee yeroo ammaa kana nu biratti argamu tokkoon sin dubbisiifna nuti waan shiraan jaalannu waan dhugaa dubbanna waraanni bilisummaa Oromoo akka propagaandaa mootummaan odeessu osoo hin taane dhugaa dubbata haqatti amana kaleessa xeengaddas taanan haqa barbaanna haqa uummata Oromoo qabna akka mootummaan kijibduun mootummaa Abiy Ahmediin hoogganamu yeroo kanatti odeessu osoo hin taane dhugaa uummata Oromootiin manaa baane kanaaf immoo abbaan ijoollee kanallee asitti argamu mee kotta meesin kotta eenyu jedhama Hailuu eenyu Hailuu Wagaayyoo jiraataa ganda kamii ganda Gooroodhaan isa aanaa kam mucaan kun kan eenyuti eenyu jedhama Gizuu eenyu Gizuu Hailuu ayyee abbaa eenyu maqaan keessan Gabbisaa Caalaa eenyu jiraataa ganda kamiiti Gooroodhaan isaa aanaa kam aanaa Jarsa Lafoo mucaan keessan kam maal jedha eenyu jedhama Abdataa eenyu Abdataa Gabbisa ammoo kabajamtoota dhaggeeffattoota ilmaan Oromoo abbootii isaanillee asitti waamne haadholiillee warra miidhamanillee waamne waan ummanni Oromoo kuni akka kijibaa fi kijiban taane yeroo ammaa kana wal bira geenye qaaman isinitti argisaa isaa jirra waan kijiba mootummaa kan hin taane akka mootummaan kijibdu osoo hin taane dhugaa uummata Oromoo kana dubbanna haqa manaa baane uummata Oromoof dhaabanna gaachana uummata Oromooti woboon kana borus iftaan isoo ta'e waan uummata Oromoo irratti raawwatamu nuti duunee lubbuu keenyatti dhabnee uummata Oromoo kaayyoo isaanii galmaan keenya horaanuu bulaanuu deebana injifannoon kan uummata Oromooti galma keenya ni geenya galmi keenya immoo Finfinnee Gullalleedha yaa uummata Oromoo borus yoo ta'e iftaan isoo ta'e waan kijibduu mootummaan kun jettu akkaataa mootummaan kun uummata Oromoo keessatti mannee ijaarrattee
uummata Oromoo kana gudeeddee uummata Oromoo kana dhiira hajjeeftee dhalaa gudeeddee waan mootummaan kun geggeessu immoo kinoo qabnee feestuu feese yookiin immoo qaaman isinitti dhiyeessaa jirra. Horaanuu bulaanuu deebanaa. Injifannoon kan uummata Oromooti. Mee amma gaafiidhumaa isin uummata kanan gaafadhaa jechuudha. Mee warra kana maal goonu hajjeemnu moo isinitti kenninan gorsitanii deebistu moo hajjeemnu? Warra kana wanta godhuu qabdan. Ayyee. Gurra adda bilisummaa Oromoo balleessa. Ayyee. Ani najjeesin haa ta'u gurra isaa irraa muraan jira gurra Oromoo balleessa. Gurra Oromoo waan balleessan gurra isaanii irraa muraayii jedhan qeerroon keenya immoo. Mee. Ani waa isinitti hima. Ayyee. Maqaan kiyya Falmataa Waliin jedhama. Ayyee. Falmataa Walii Bilisummaan Buliin jedhama. Ayyee. Jarri kun maadarii isaanii nama waggaa 50 wayii gudeedu isaanii maqaa Oromoo balleessan. Uummanni Oromoo bahee caakkaa buluusaa akka kurupheetti bosona keessa utaaluusaa qabsoo Oromoo isatti baasuuf uummata Oromoo bilisoomsuuf waan ta'eef uummata Oromoo fakkaatanii uummata Oromoo bilisoomsuuf nama deemu fakkaatanii akka isaan irratti waan kana hojjetaniif gurri isaanii uummata Oromoo miidhe. Uummata Oromoo balleessa. Uummata Oromoo cabsa waan ta'eef akkuma midhaan kun jedhe uummata Oromoo kana gurra isaanii domsa waan ta'eef gurri isaanii irraa muramu jedha. Lammata ammoo uummanni Oromoo isaamu hinatu hin sobu. Uummanni Oromoo waan mana ba'eef qaba. Waan caakkaa ta'eef qaba. Roobaaf qorra gaddaaf gadadoo waan danda'eef qaba waan ta'eef uummanni Oromoo isa kana hunda danda'e waan ta'eef isaan kun uummata Oromoo fakkaatanii nama Oromoo mana ba'e fakkaatanii waan kana hojjetaniif gurra isaanii Oromoo fakkaatanii waan gurra Oromoo doomsa waan ta'eef gurra isaanii irraa muramuu qaba. Arras ta'e burus warri abaawoo shaneedhuun shaneen maqaa biraati. Adda bilisa baasaa uummata Oromoo jedhamu shaneen jedhaman. Kanaaf warri shanee fakkaatanii adda bilisa baasaa uummata Oromoo jedhamtanii warri uummata saamtan warri uummata darartan warri akoo keessan haadha keessan akaakilee keessan gudeeddan har'aan kaasaa uummanni Oromoo isaamu hinatu haadha isaanii gudeedu obboleettii isaanii gudeedu. Kanaaf asirratti barnootniif ta'ee waan kana akka dhiistan asumaan isiniif dabarsaa kanuma arras uummanni Oromoo galma ga'a itti deemu immoo. Mee warri kun aduu warri ettan harka baasame. Ingorsinaa warri ettan immoo harka baasa. Agorfamanii. Agorfaman. Gorfamanii haa galanii. Galatooma horaa bulaa waan uummanni keenya jedhe yoomiyyuu biran dabarru ajjeesan nan ammoo biyyootti shiimaqnaa gorsa annaan immoo uummatumatti kenninaa gorsanii aadeeffatanii horaa nuu bulaa nuu deebanaa. Gooftaan keenya akka lamma magarsaa uummanni keenya gooftaa dha osoo hin taane kijibaan jedhee jechuun afaaniin gooftaa keenya qawween immoo gooftaa irratti taasise. Nuti immoo waraanni bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo nu gooftaa keenya nu bosona keenya isaan keessa jiraanna isaantu nu nyaachisa isaantu nu baasa akka kijiba mootummaa osoo hin taane. Borulleef taanillee nuti masaraa mootummaa jala geenye mootummaallee galabbatu kan dandeenyu yoo uummata Oromoo harkaa qabaanne kanaaf waraanuu bulaa uummanni Oromoo kaleessatti hin gaddan nu jaalata waraana isaa waliin jira yeroo kanatti waraanni mootummaa uummata Oromoo kana keessatti lola nurratti banee uummata Oromoo kana waan nu dadhabeef uummata Oromoo kana ajjeesuu miidhuu barbaade waan ta'eef propaganda mootummaa kana hin dhaga'ina nullee uummata keenya keessatti lollu lafa uummanni keenya hin jirretti barbaannee diina keenya rukutaa jirra. Horaa nuu bulaa nuu deebanaa galatoomaa injifannoon kan uummata Oromootiif. Uummanni Oromoo waan